akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. ሳላስበው ጠዋት እንዳልኩ 24 ሰዓት ነው የምሰራ። ያው ብቻዬን ነው ልጆችን ማሳደግ። ያን ቀን ቤት አደርኩ። ጠዋት ተነስቼ ቁርስ በላን። እንደው የሚገርም እንቅልፍ ይዞኝ እማዬ ትንሽ ሰዓት ደርሷል ብለኝ ሰርጀሪ ነበር አምሽቼ ነው ማታ የገባው። 5 ሰዓት አካባቢ ነበር ካሜን ሰርጀሪ ነበር አምሽቼ ገብቼ እና ጠዋት ረፍዳለካ አረ እማዬ ትንሽ ሰዓት ይዷል ብላ ሰዓት አምጣ ስተሳይ ተነሳው። ሲስተር ቁርስ ሰርቻለሁ ብለን ቁርስ በላን። ሲስተር ልጅ ታሞብሻል የተባለ ነው። 2 ሰዓት አሁን እኮ ነው የገባው። ደግሞ ገና እንደመጣ እንደጀመረ ነው። እኔ ታመመ ልጅ የለኝም። ቀጥታ ቤት ስገባ ሰውየው የቤቱ አከራይ ቁጭ ብሏል ሶፋ ላይ ቁጭ ብሏል። በጣም ነው ማከብረው። በጣም ነው እንደ ወንድም ነው ማየው። እንደ ሚስቲቱ የኔ ቤተሰቤ ናት። እሷም ብዬ ለልጆቹ ዋስትና ብዬ ነው እዛ ቤት የገባው። እና በጣም እንደ ወንድም ነው የምንቻየውና ጌች ነው ስሙ። ጌች ምንድነው የተፈጠረው? ድንጋጤ ያለ ደንግጫለሁ። ምንድነው የተፈጠረው ነው የምለው። በቃ ምንድነው የተፈጠረው ነው የምለውና ዝም ብሎ እንዲ ቁልጭ ያለኝ ለካ ድርጊቱን ከፈጸመ በኋላ ከቤት ቁጭ ብሏል። ተከትሎ መሄድ አልቻለም። ተፈጸመው የቤቱ አከራይ አንቺን ቤት ያከራየሽ ሰውዬ የቤቱ አከራይ ሚስቲቱ ዘመዴ ናት። የሶስት ልጆች አባት ነው። እኔ 2 ሰዓት እንደወጣው 3 ልጆች አሉት የሱ የልጅ ጓደኛ አለችውና ሚስቲቱ ነይ ብሎ ቤት አስገባት። ከሱ ቤት እንዳልኩ ከጀርባ ነው እሱ ቤት። የኛ ፊት ወደዛ ይዞረ ነው። ሌላ ማንንም የለም ከግቢው። ጎች ዳኢማ ተነራት ወተ ዳኢማ ኡምሪ ቶርባቹዳ ጎች ባይኤ ገራ ነመኛቱ ጎች ሱ ከነሳ ታይ ዋን ta'een beeyne jechuudha. Ani kanaan dura wanta adda addaa ta'uu danda'a. Garuu waan kana argeennaan keessi koo baay'ee nama daa'e. Keessi koo baay'ee na dhiige. Mee viidiyoo kana hundi keessan subscribe share waliif godhaa. Please dhimma akkanaa kana hundi keenya ol baanee hamma beeynuun hamma nuu galeen hamma ogummaa qabnu irraa dubbachuu qabu. Namni obboleettii qabu. Namni daa'ima qabu. Waan akkanaa hojjetu. Waan akkana nama jibbisiisu. Gochi naannoo Amaaraa Bahar Daaritti daa'ima umrii 7 irratti ta'e gocha suukaneessadha. Gocha suukaneessadha. Gudeeddii qofaa miti. Gudeeddii duuba durallee gudeeddamtee daa'imni sun lubbuu isheellee dhabde. Lubbuu isillee akka hin taanetti, akka fokkisaa ta'etti, akka nama jibbisiisutti lubbuu isii kan dabarseedha jechuudha. Gara jabummaa daangatti bahe, gara jabummaa ilma namaa fakkaanne kan raawwatamedha jechuudha. Kuni daa'ima tanaa qofaaf miti kan sagalee ta'amu jechuudha. Daa'ima biyyattii keessa jirtu hundaaf sagalee ta'uudha jechuudha. Gochi kun akka dhaabbatuuf dhaabbileen mirga namaatii falman hundi ol bayanii irraa dubbachuu qaban. Ol bayanii mormuu qaban. Immoo murtiin irratti darbe murtii waggaa 25 kunuu xiqqaate jedhama. Garuu immoo kanumaan immoo baasuudhaaf yaaliin godhamu waan nama jibbisiisudha jechuudha. Waan kana mormuu dhiifame oliyyannoo jedhamee oliyyannoon deemamu maa'in
Kun maal agarsiisa? Seerri biyya keenyaa hammam akka inni laafe agarsiisa jechuudha. Odoo seerri biyya keenyaa jabaa ta'ee murtiin kunuu ga'aa miti jechuudha. Ammallee kanuma iyyaa jira namni. Murtiin kunuu ga'aa miti. Kanaan boodallee daa'imman irra gocha akkanaa irra deddeebi'ee akka raawwatu taasifama. Kan jedhamu irra dabree jechuudha. Nama kana hidhaa baasuudhaaf gareedhaan ijaarameetiniin oliyyannoon deemamaa jechuudha. Akka himamaa jiraatutti maa inni firra isaattu hooggansa keessa jiraachuu. Kanaa miti bar haati daa'ima tanaa iddoo san jiraachuu dadhabde. Doorsifamaa turte jechuudha. Iddoo san jiraachuu dadhabde hamma jedhumutti eegamaa jechuudha. Obboleessi isaa immoo deebi'ee haadha isii sana doorsisaa jechuudha. Kanaaf gocha akkanaa gocha suukaneessaa eenyullee jechuudha. Osoo ani gosa kanaa, ani amantaa kanaa, ani saba kanaa osoo hin jenne gadi bahee irraa dubbachuu qaba. Gadi bahee balaaleffachuu qaba jechuudha. Mootummallee waan kana duukaa bu'ee hordofee jechuudha. Murteen kun ga'aa miti waan ta'eedhaaf murtee sirraawaa akka kennamuuf dhaabbachuu qaba. Kun hin dhaabbanne taanaan daa'imman irraa duuti hin dhaabbattu. Kun hin dhaabbanne taanaan daa'imman irraa gudeeddi hin dhaabbattu jechuudha. Kanaaf gocha qaanessaa, gocha saalfachiisaa, gocha nama jibbisiisu, gocha fokkisaadha jechuudha. Dhiiruma taatee deemnuu kana yoo dhageettu baay'ee nama jibbisiisa. Baay'ee nama jibbisiisa. Harka maalitti daa'ima shintibeetiif deemte karaa shintibeetiin qabee mana ofii galchee mana ofiititti gudeeduun hagam akka inni ulfaatu, hagam inni akka inni fokkisaa ta'e nama agarsiisaa jechuudha. Kana biraa immoo deebi'anii haadha daa'ima dhabdee sodaachisuun immoo maal akka inni ta'e agarsiisaa jechuudha. Seerri hammam akka inni laafaa jiru agarsiisaa jechuudha. Qaamotiin seeraa hammam tarkaanfii seeraa akka isaan fudhatan nama agarsiisaa jechuudha. Kanaaf kun waanuma nama jibbisiisu, waanuma fokkataa waan ta'eefin irraa dhufee irraa dubbadhee viidiyoo kana subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha jechuudha. Nagataa.